Akkam jirtu daawwattoota teenya oduu isin tahinnaa ani Deessitaa Dhaabaati. Oduu har'aaf jenne qabannee dhiyaannee jirra. Anilleen qeerroo sabaati duraarratti hangafoota oduu. Lagni Awaash guutee miidhaa geessiseen uummanni hedduun gargaarsa ariitii akka barbaadu himameen. Dr. Diimaan Nagaa'oo biyyatti galee abbaa duulaa waliin wal argameeranii. Dhibeen Iboolaa laaboraatoorii keessaa bahe jechuun dubbii shuuffessaa ta'ee jira. Ispeen keessatti uummanni Katalooniyaa hiree ofii murteeffachuu fi ji'a dhufu sadaasa gaafa 9 riifreendamii gaggeessuu fi yoo milkaan biyya of dandeettu ta'uu fi qabsaa jiraniin. Oromoonni biyyoota alaa keessa baqaan jiraatan kumaatamni hedduun biyyoota adda addaarraa walitti dhufuuni waajjira muummee mootummaa gamtoomaniitti dhiitinsa mirga namaa Itoophiyaa keessatti Oromoo irratti raawwatamaa jiru ragaan deeggaruun mootummaa Itoophiyaa irratti himannaa banameeraniin. Mata dureen oduu kan na bira jiru kana gara Dastaa Dhaabaatti isin dabarsa. Ani sodaadhe. Oduu ati qopheeffatte kuni oduu gaazexeessummaa misoomaatii miti. Iyyadattu moo tarsiimoo mootummaatiin wal qabattu qofa hojjadhaa nuun hin jenne moo halaqaan keenya yoona televezyiinii keessaa nu daawwataa jiran. Qorannoo irratti beektamitti hiree waan ceephoo buufachuu yookiin waan gimgamaan nama godhu. Gimgamaanuu yoo nu gaane dansaa. Ani akkanaan hin seene ani si waliin hin dubbisu dhugaa waaqaa. Waan mootummaan kenna jibbu ittiin bu'u. Osoo beektee bara uummata bal'aan ala mootummaa hin jedhamu mootummaa abbaa irree kan afaan qawweetiin biyya bulchu malee. Dubbisiise kakunoo. Guyyaan tokko ni dhufa. Dhugaan yeroo isii malee akka dhibee ilkaanii nama dhukkubsiti. Boqqolloon qara shawwee yookiin boqqolloon dura asheete kan simbirrootaati jechuun waan akkanaati. Guyyaa jannu waan sodaanne qofti itti dubbatu kun dabre guyyaa uummanni bal'aan afaan hidhame itti hiikatullee fagoo miti.